Halkan kana Iraan akeekkachiisa dhumaa yeroo kennitutti guutummaan baha giddu galeessaa hirriibaa dammaqaa buleera. Kunis naannoo duraanuu jijjiiraman qabne keessatti saffisaa sodaa uumeera. Ergaan kun ejjennoo cimaa Teheraan kan agarsiise yoo ta'u, hooggantoonni araaramoo osoo hin taane wal dura dhaabbachuudhaaf qophaa'uu isaanii ifa godheera. Salphii guddaa ta'een Doonaald Tiraamp jiila USA gara Paakistaan erguuf karoorsa naquun Waashingten ammallee kaardii hedduu akka qabdu labseera. Tarkaanfiin kun dippiloomaasii caccabsuu kan mul'isu yoo ta'u, gamni lachuu duubatti deebi'uu caalaa waraana jalqabuu fiixee gahaniiru. Gama biraatiin ammoo Israa'el keessatti jeequmsi babal'achaa kan jiru yoo ta'u, aariin uummataa dabalaa dhufee gara daandiitti dhangala'eera. Mormiin Teel Aviv magaalota hedduu keessatti cimeera. Hiriirtonni muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyahuun hatattamaan aangoo akka gadhiisan gaafachaa jiraachuun rakkoo duraanuu gubatee irratti dhiibbaa siyaasa keessoo dabaleera. Iraan murtoo cimaa Ameerikaa fi Israa'el raasee murteessuu beeksiste. Strait of Hormuz irratti to'annoo guutuu labsuun mirga niikulara badhaadhessuu irratti duubatti deebi'uun akka hin jirre jala sararuun diinonni murtoo kana akka fudhatan waamicha gooteetti. Kun yoo ta'uu baate garuu kaardiiwwan hedduu hin fayyadamne hojii irra oolchuuf akkasumas gadi luqqisuuf qophaa'uu ifoomsiteetti. Iraan waraana guyyoota 40 booda akka dhaaba gadi of qabuu fi dandamachuu hafuura baafachuutti osoo hin taane akka injifataa dhukaasa dirree waraanatti of waamteetti. Yeroo kana harki olaantummaa waraanaa fi siyaasaa kan jiru Riippablika Islaamaa harka yoo ta'u, haalli hirmaannaa gara fuula duraa kamiyyuu haaluma kanaan murtaa'as jedhameera. Qaamni murtoo kennu Waashingten osoo hin taane, weerara fashalaa'ee osoo hin taane dhaaba ofirraa ittisee fi injifateen kan murtaa'u ta'a jechuun Iraan labsiteetti. Diinni dirree waraana irratti erga kufee fi minjaala marii irratti erga jallatee booda waraana saayikolojiitti garagaluun qondaalota Iraan gidduutti wallabdee keessoo fakkeessaa tolchuuf yaalaa jira jechuun isimteetti. Tooftaan kunillee Iraan biratti qormaata ta'uu akka hin dandeenye ibsiteetti. Uggurri galaanaa itti fufee jiraatus ejjennoon Iraan tokkollee hin jijjiiramne jedhameera. Akkuma guyyaa jalqaba waraanaa fe'amee tureetti sana caalaa jabaachuun itti fufeera. Dhugaa haaraa kanaaf giddu galeessa kan ta'e humnoonni waraanaa Iraan Strait of Hormuz guutumatti to'achuun murteessaa akka ta'e himameera. Ogeeyyii waraanaa hedduun to'annoo Iraan boombii niikulara diinagdee jechuun moggaasaniiru. Iraan doonii seera biyyattiin diriirsite cabsitu kamiyyuu akka hin darbine dogoggora malee ifa gooteetti. Dubbiin kun doorsisa yookiin ejjennoo marii osoo hin taane dhugaa hojii irra jirus jechuun ibsiteetti. Xiinxaltoonni waraana biyyoota dhiyaa jecha ifa ta'een Iraan boottii ishee qoonqoo Ameerikaa irra keessee jirti jechuun ibsaniiru. Iraan ammas irra deebiyyoo haleelamte deebii hamaa akka kennitu qophaa'u simteetti. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa ibsa halkan kana kenneen haleellaa haaraan Iraan irratti raawwatamu kamiyyuu deebii cimaa akka argatu beeksiseera. Iraan haleellaa haaraa Ameerikaan yookiin Israa'el biyyattii irratti raawwatamu kamiifuu ammeenyi haloo ba'uu akka dabalu koreen eegdota warraaqsa Islaamaa akeekkachiiseera. IRGC'n ibsa hatattamaa halkan kana kenneen haleellaa haaraa Ameerikaa fi Israa'el biyyattii irratti raawwatamuuf deebiin kennamu waan diinonni eeganii ol akka ta'eef sadarkaa tarsiimoo ofirraa ittisuu kan uumu ta'us ibseera. Ibsichi weerara dabalataa mooraa diinaa fi hawwii hamaa dhufu kamiifuu sadarkaa diinonni tilmaamuu hin dandeenyeen deebii akka argatu shakkiin qabu jedheera. Koreen eegdota warraaqsaa akka jedhutti Iraan haleellaa weerara fuulduratti dhufu kamiifuu qophii guutuu ta'uu ibseera. Miidiyaaleen biyyoota dhiyaa Ameerikaan odola Iraan weeraruuf loltoota lafoo walitti qabaa akka jirtus saaxilaniiru. Koreen eegdota warraaqsaa waraana lafoo ta'uu danda'uuf qophaa'uu himuun kaampiin booji'amtoota loltoota weerartoota keessummeessuuf qophaa'aniiru jechuunis beeksiseera. Iraan jalqaba waraana Ameerikaa fi Israa'el biyyattii irratti eegalanii jalqabe daandii bishaanii fedhii boba'aa addunyaa harka 5 keessaa tokko ta'eef itti gaafatamummaa qabu Strait of Hormuz daangessiteetti. Aangoonni Iraan akka jedhanitti dooniiwwan Ameerikaa fi Israa'el waliin hidhata qaban irraa kan hafe dooniiwwan hundaaf Strait keessa darbuun hin hayyamama jechuun ibsaniiru. Iraaniif qaraxa kaffaluun akka ta'es mirkaneessaniiru. Koreen eegdota warraaqsaa akka jedhutti waraanni amma jiru dhaabbataadhaan erga xumuramee boodas Iraan karaa Hormuz qaxxaamuru to'achuu itti fufti jedheera. To'annoon Strait of Hormuz tooftaa murtaa'aa Iraan mooraa of tuulummaa addunyaa irratti qabduuf sana booda gahee taphachuun dooniiwwan daldalaa fi dooniiwwan biyyoota hundaa akkasumas dooniiwwan diinaa Ameerikaa fi Tsiyonistii waliin hojjetan irraa kan hafe akka darban haala mijeessuudhas jedhameera. Gama biraan pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian marii muummicha ministeeraa Paakistaan Shahbaaz Shariif waliin bilbilaan taasisaniin biyyattiin dhiibbaa jalatti akka mari'anne hubachiisaniiru.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaaniin jiila Ameerikaa gara Paakistaan imaluuf ture haquu beeksisuun Ameerikaan kaardii hedduu akka qabdus dhaadataniiru. Kunis erga ministeera dhimma alaa Iraan marii Ameerikaa waliin taasifamuu diduun Islaamabaad gadhiisanii booda akka ta'e beekameera. Kana cinaatti mormiin uummataa Teel Aviv fi magaalota biroo raasuu kan jalqabe yoo ta'u, mootummaan Netanyaahuu hatattamaan akka aangoo gadhiisu gaafateera. Mormii farra mootummaa guyyaa tokko dura jalqabe Teel Aviv fi magaalota Israa'el biroo keessatti mootummaa muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu irratti gaggeeffameera. Hiriirtonni Netanyaahuu aangoo akka gadhiisuu fi taateewwan onkololeessa 7 bara 2023 mudate qorachuuf komishiniin bilisaa akka ijaaramu gaafachuu isaanii miidiyaaleen Israa'el gabaasaniiru. Addabaabayiin Habiimaa Teel Aviv wiirtuu mormii kanaa kan ta'e yoo ta'u, namoonni kumaatamaan lakkaa'aman eegumsa poolisii cimaa jalatti walitti qabamuu isaanii The Times of Israel gabaaseera. Netanyaahuu haleellaa onkololeessa 7 raawwatame irratti komishinii qorannoo mootummaa qofa hundeessuun koreen bilisaan irratti loogii qaba jechuun didaniiru. Manni murtii akka idil addunyaa adoolessa bara 2024 keessa Netanyaahuu fi ministeera ittisaa duraanii Yoav Gallant yakka waraanaa fi yakka dhala namaa Gaazaa keessatti raawwatameef ajaja hidhaa baaseera. Israa'el waraana naannoo irratti raawwatteef mana murtii haqaa idil addunyaattis himannaan duguuggaa sanyii ishee mudateera. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ganama kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoowwan biroo sa'aatiiwwaniin booda qabannee haga deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin argin jenne asumaan nagaadhaan.